Osoo humna qabaadhe isin duran dhaabbadhu. Humna dhabuuf isin gaafadhe jedhee ilmaa isaatii fi uummata bal'aa isaa kan gaafate abaabaa keenya Shi'ameen birootti keewwaate. Kanumaan biyya UK keessa masginni ijaaruuf yookaan uummata san gargaaruuf bakka salaatan dhabanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaanii sababeeffachuuf uummata bal'aa musliimaa addunyaarra jiruun koottan bira dhaabbadhaa jechuun lallabame. Sagantaa yookaan gargaarsa masgida kanaatiif qabame Diseembara 31 mana Abu Nasreddin TikTok irratti geggeeffamaa jedhaan akka lakkoofsa Itoophiyaa halkan keessa sa'aatii 4 yoo geggeeffamu baha jiddu galeessa Eeshiyaa fa'aa sa'aatii 10:11 bakka garaagaraa irratti geggeeffamaa jedhaan. Kanaaf uummanni musliimaa addunyaarra jirtan sagalee keenya kana dhageeffatanii akka irratti hirmaatanii waamicha damaa isin taasifne. Taataatu duuba sagantaa kanarratti ulamaa'onni gurguddoon Sheekh Muusaa Su'aalaa, Shi'ameen biroo, Sheekh Abdusalaam, Ustaaz Abubakar namoonni hedduun maqaan isaanii lakkaa'ameen ulamaa'onni gurguddoon duuba jiraachuu fi sagantaa kanarratti akka hirmaataman guutumaa guutuu dhageenya. Kanaaf uummanni musliimaa bakka jirtan hundaaf achirratti hirmaachuun sagantaa kan akka miidheessitanii fi uummata UK bira dhaabbattanii masginni akka ijaaramuuf sagantaa gurguddaa kan isin qophaa'e. Kanaaf achirratti wal argaan nyaataatu jeen.